Yooyyaa harka fuudhee hashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqaboo odeeffannoo guyyaa dhaanu bira gaan qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya har'aa keessaa ABO'n hundeeffama faannoo waggaa ilaalchisuun ibsa baasee jira. Ibsi inni baasee hoo maal kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo ministeeronni Somaaliyaa Itoophiyaa deemanii daawwataa jiran kanatti waraanni Itoophiyaa waraana koodha'ee jechuudhaan Soomaaliyaan Itoophiyaa himattee jirti. Himannaa Soomaaliyaan himattisan Itoophiyaan immoo waraana kootii miti jechuudhaan waakkattee jirti. Soomaaliyaan hoo Itoophiyaa maaliif himattee kan jedhu qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee keessaa kan biraa immoo Misir waraana ishee Soomaaliyaa galchuudhaaf gaafattee jirti. Gamtaan Afrikaa heeyyamiifii jira. Misir maaliidhaaf waraana ishee Soomaaliyaa keessa galchuu barbaadde? Waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa jiru hoo yoo Misir waraana ishee Soomaaliyaa keessa galchite dhiibbaa maaltu irra gahuu danda'a? Kan jedhus qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa namoonni jiroo miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiroo miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaa gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. ABO'n hundeeffama faannoo wallaggaa ilaalchisuun ibsa baasee jira. Ibsa akkamii baasee akka itti aanutti isiniif dhiyaata. ABO'n hundeeffama faannoo wallaggaa ilaalchisuun ibsa baaseen gareen kun naannoo mootummaan to'atee jirutti of ijaaruun ibsa hundeeffama ajajaa faannoo wallaggaa labsee jedhe. Faannoon garee mootummaan leenjisee hidhachiisee ta'uu kan ibsu ibsi ajajaa olaanaa ABO qondaalonni garee kanaa hoogganan hundi humnoota tika mootummaatiin leenji'uu fi hidhachiifamuu ibsee jira. Garichi saamichaa fi ajjechaa hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuun kan ijaarame ta'uu ibsuun gandoota 11 naannoo isaan jiran Wacaafoo, Beengii, Haroo, Caffee, Guddina, Margaa, Jireenya, Siree, Dooroo, Nacaanoo, Ashuu, Kusuuyyee, Qixxuu, Aabbuu, Lalistuu, Simboo, Baddeessaa fi Guddina Jireenya irratti haleellaa jublaa fi saamicha walitti fufaa raawwatuu isaanii ibsee jira. Kaambii fi bakki leenjii isaanii bakka mootummaan to'atee jiru kiiloomeetira 5 hanga 10 qofa fagaatee kan argamu jechuudhaan kan ibse ajajaan olaanaa ABO. Humni kun bilisummaan hanga magaalaa Guutuu fi Naqamteetti imaluun waan barbaade hojjeta jedhe. Mootummaan garee kanaaf haala mijeessuu kan addeesse ibsichi mootummaan isaan irraa hidhannoo hiikuu caalaa hawaasa irraa hidhannoo hiikuun faannoodhaaf haala mijeessaa jira jedhe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa ibsa ABO'n baasee waa'ee faannoo irratti jechuudha. Mootummaan akka faannoo deeggaraa jiruudha akka ibsa kanarraa hubannetti deeggarsa guutumaan guutuutti akka mootummaarraa argatanidha. Bakki leenjii isaanii fi bakki oolmaa isaanii mooraa kaambii waraana makalaakaa yookaan immoo waraana mootummaa irraa kiiloomeetira 5 hanga 10 kan fagaatudha jechuudha. Kana jechuun guutumaan guutuutti kaambii waraanaa jala jiranii mootummaanis akka barbaadetti to'achuu hin danda'a. Kana jechuun dhugumaaniyyuu mootummaan harka keessaa qaba jechuudha. Yoo dhugumaan faannoon fageenya kiiloomeetira 5 irraa kan fagaatu ta'e kaambii waraanaa irraa akka fedhetti dhawuu hin danda'a. Humna qaba illee yoo harka keessaa hin qabaanne yoo wantichi akka ibsa kanaa ta'e guutumaan guutuutti mootummaan akka harka keessaa qabudha jedhee qabana. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa gara odeeffannoo itti aanutti isin dabarsina. Isin hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa guutumaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf murteessitee jirti. Guutuu odeeffannoo kana akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa guutumaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf kutannoo akka qabdu ibsitee jirti. Ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaad Misgaanuu Argaa Itoophiyaan waliigaltee Ankaaraa guutumaan guutuutti hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabdu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Soomaaliyaa Alii Omar gara Finfinnee imaluun Ambaasaadar Misgaanuu Argaa waliin waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti muddee 2 bara 2017 Turkiitti mallattaa'ee hojiirra oolchuuf walii galanii jiru. Kana malees ministeeronni kun gaafa Afrikaatti nagaa buusuu fi hariiroo dippiloomaasii cimsuuf walii galuu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan federaalaa Soomaaliyaa humnoonni Itoophiyaa godina Geedoo magaalaa Dooloo keessatti weerara ifaa ta'e raawwataniiru jechuun himate. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsa baaseen humnoonni Itoophiyaan bobbaaste ganama keessa sa'aatii 4tti haleellaa narratti taasiste jechuun ibsanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiroo miidiyaa asiin osoo waliigaltee Ankaaraa guutumaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf waliigalaa jiranii waraanni Itoophiyaa waraana narratti bane jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsa baasee jira. Ibsa inni baase kanarra dhaabachuudhaan Itoophiyaanis ibsa baasee jirti. Ibsa Itoophiyaan baaste akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata waaree booda baaseen ibsa ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa irraa muddee 23 bara 2024 bahe Itoophiyaa himate rifadheen jira jedhe. Itti dabaluunis himannaan sun dhugaa miti jechuudhaan mormee jira. Ibsi mootummaa Soomaaliyaa irraa bahe akka jedhutti loltoonni Itoophiyaa haleellaa ittiin himataman kan raawwatan ganama naannoo sa'a 4tti magaalaa Dooloo jedhamutti jedha. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ta'in sun kan raawwate qaamolee hariiroo biyyoota lamaanii fooyya'uu hin feene jedhe.
Qaamoleen sadaffaa kunniin kaayyoon isaanii gaafa Afrikaatti tasgabbii dhoowwuu fi yeroo dheeraaf tasgabbii naannichaa waara jeequudha. Mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa keessatti qaamoleen sadaffaa kunniin eenyufaa akka ta'an ifa hin goone. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ammas akka nu faana jirtan abdii qabna. Soomaaliyaan waraana natti bante jechuudhaan Itoophiyaa himattee jirti. Yeroo ministeeronni Soomaaliyaa Itoophiyaa jiran keessatti Itoophiyaanis wanta kana na rifachiisee jira. Hojii kootii miti jechuudhaan waraana kootii miti jechuun waakkattee jirti. Wanta kana kan raawwate gaafa Afrikaatti warra nageenya akka dhufu hin barbaannedha. Akka Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti nageenya hin uumamne warra barbaaduudha. Qaama sadaffaatu jira jechuudhaan kan deebii laatee fi qaamni sadaffaan sun eenyu akka ta'e Itoophiyaan waan lafa keettee hin jiru. Garuu akka tilmaama kennaatitti yaada Itoophiyaatitti Gibxi natti fakkaata. Kun yaada kooti malee tilmaama kooti malee waan ibsa Itoophiyaan kennitee mirti. Kun akka yaada kootiitti wanni gaafa Afrikaatitti akka ishiin hin barbaanne darbiin Itoophiyaan wanni inni shakkitu Gibxima wanni garuu Itoophiyaan lafa keettee hin jiru. Odeeffannoo keenya biraatiin Gibxi waraana Soomaaliyaa erguudhaa fi gamtaa Afrikaa gaafattee jirti. Gaafii Gibxi gaafatteef immoo gamtaan Afrikaa tolee jedheefii jira. Gaafii isaa irratti waraanni Gibxi Soomaaliyaa yoo seene waraanni Itoophiyaa jiru hoo maal ta'a kan jedhu tilmaamuun nama dhibu citaa biratti abidda jechuudha. Yoo dhugumaan waraanni Gibxi Soomaaliyaa seene ta'e waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessaa bahuun dirqama yoo hin taane ta'e waraanni lamaanii waraana wal jibbu waan ta'eef darbii waliiniiti waan ta'eef waliin jiraachuun akka malee ulfaata. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabne jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaati waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.